maqaan kiyyateen Shiggazuun jedhama. Iddoon irraa dhufe Arsii Roobeeti. Wanni nani dhugaa bahu waa'ee fayyaa kiyyaati. As dura konferensii asirratti hojjetame as dhiyoo tureeyyuu. Sa'aatii sanitti namni Waaqayyoo nu kadhatanii zayitii utuu gara kana hin dhufin gara sagantaa kana hin dhufin maaltu si dhukkuba ture waggaa meeqaaf si dhukkube? Waggaa 3 ol na dhukkubee tureeyyuu fincaaniitti irratti baay'ina sa'aatii akka dhiituu mul'atee hoggaanani shintibeetii gadi taa'u na cinqaa ture naaf deemuu ture baay'ee fincaan kiyyaas na dhowwee na saqaayyaa ture. Sa'aatii sanitti wanta san keessa Waaqayyo hiikoo naa godha kanan jedhuun abdiidhaan dhufee gara kana. Dhibee kee kana mana yaalaa dhaqxee beektaa waggaa 3 kana keessatti? Mana yaalaa dhaqee qoricha naa kennanii homaa furmaata tokko naan godhuu ture. Manni yaalaa si furuu hin dandeenye? Homaa furmaata naa godhuu hin dandeenye. Tole. Amma asnaan dhufee namni Waaqayyo zayitii kana ol qabaadha. Irrattiin isinii kadhata namni dhiita qabdan namni dhibee garaagaraatiin rakkattan furmaata isinii ta'a. Jedhanii walumaa galaan zayitii ol qabaa. Zayitii kanaan furmaanni tokko hin hojjetama jedhanii abdiidhaan ol fuudhee zayiticha irratti yoo tsallaan zayitii kana tsallaanii yoo geessan zayitii kana afaaniin hoon akkana qabu akka balaqqisiisu ol na godhee baay'ee natti wannoo jedhee akka oomichaa tokko as fuulduratti bahee sa'aatii sanitti ani wannan ta'een wallaale baay'ee naa ol na deebisiisa akka wancufa fakkeessee waan tokko. Sa'aatii sanitti bilisa jedhanii harka isaaniitiin mataa kiyya kan adda kiyya tuqan. Haleluuyaa. Ajajam baasa dibata kana irratti amma namoonni dhukkuba kamiin qaban dhukkuba kalee dhukkuba onnee dhiita ofirraa ka qaban anamman ajaja dhiiti qaama isaanii irra jiru hin bada. Namoonni socho'uu hin dandeenye socho'uu danda'u. Namoonni duudan hin banamu. Namoonni jaaman hin banamu. Kaleen isaanii ka dhukkubu hin fayya. Garaachi isaanii ka dhukkubu hin fayyu. Namooti baay'een akkan amma ajajeen amma nan ajaja akkan ajajeen afaaniin yeroo qaban warri kaan hin hooqqisu agaanintoonni hin dhaabbatanii taa'uu hin danda'anii. Dibaticha ol kaasaa. Kaffa argu. Maqaa Yesuusin ajajeera. Ajajeera. Namoonni dibata kana akka afaaniin qabaniin dhiiga hooqqisan jiru. Kan qufaan jiru agaanintoonni dhaabbachuu hin danda'an taa'uu hin danda'an lafti kun ibiddatti ta'a Waaqayyoon rukutanaan jedheera maqaama Yesuusin dibanni kun mana keessanitti eebba fuudhee hagalo HIV kan qabu hin hooqqisa kaanserii kan qabu hin hooqqisa dhukkubi garaachaa hin hooqqisa dhukkuba kalee hin hooqqisa dhukkuba kamiin qabatanii kan jiran baatanii kan jiran amma yeroo kanaa jalqabee nan ajaja hulkaasa ajajeera gara dhiiga hoolichaatti isinii jijjiireeraani. Dhiiga Yesuus isinii ta'eera. Alas keessa kan jirtan ajajeera isinii ta'eera. Afaaniin qabaa dafaati. Isa booddee agaanintiin dhaabachuu hin danda'u. አጋንንቶች ከዛም በኋላ ይወድቃሉ። dhaabachuu hin danda'u. መቆም አይችሉም። dhaabachuu hin danda'u. መቆም አይችሉም። Kan hooqqisan jiru. ወደ ላይ የሚላችሁ ሰዎች አሉ። Qufaan jiru. ወደ የሚያስላችሁ ሰዎች አሉ። Nanajajaane. አሁን አዛሉ። Amma warri dhukkubsatan kamiyyuu dhaabbachuu hin danda'ani. በሽተኞች ሁሉ Jilbi isaanii kun hin hollata. Ittiin hidhachaa akka baala. አጋንንቶች Ani ይወድቃሉ። nanajaja maqaa Yesuusiin. አሁን ይወድቃሉ። Qabaa kaasaa fidaa. የወደቁትን አምጧቸው። Qabaa kaasaa fidaa. መውደቅ ጀምሯል። አሁን Qabaa kaasaa fidaa. አምጡ ወደዚህ። Humna du'aa ajajeera. Ajajeera. አዝዣለሁ። Ajajeera. አዝዣለሁ። Ila. Eega. ጠብቁ። Eega. ከጎናችኋለሁ። Eega. ጠብቁ። Eega. ጠብቁ። ከጎናችኋለሁ። Ila kunno. ጠብቁት። Ila kunno. Ana ajajeera. Eega. Amma ila. Lafaan na'uudhaaf. Hoqqisiisuudhaaf. Qubaasisuudhaaf. Eeyyiidha lafaan maqaa Yesuusin. ውደቅ ባለበት Eeyyiidha lafaan maqaa Yesuusin. ውደቅ። Eeyyiidha lafaan maqaa Yesuusin. Eeyyiidha lafaan maqaa Yesuusin. ውደቅ በኢየሱስ ስም። Deemi keessa. Siifadheera maqaa Yesuusin. Achi nan galee sa'aatii sanitti zayitii sanis nan dibadhee waa hunda bashitaa sun asumatti akkanarraa hirgifamee too fayyaa ta'u amaneen itti dibadhee sa'aatii kanatti wanna san bashitaa san hundarra keessa darbee kaleen kiyyas baay'ina dhukkubanatti dhagaamsiisaa ture. Oo anirraan garagalchee oo dhukkubni sun natti ka'u baay'ee na cinqa. Sassan hundarra Waaqayyo bilisa na baasee kana hundaayyuu Rabbi bilisa na baasee too kanaan naga'u isaatiif
sabni waaqayyoo naa galateeffatan takkaa wal jedhaniin jedha. Miilla keessaniin kaa dhaabadhaati waaqayyoon na galateeffadhaa itti. Sabni nooraa ati erga gara lafa kana dhuftee galteetii kaastee bilisa taateetta. Bilisan ta'ee jira jiruun mana kiyyaa jijjiirama qaba waa hunda kiyyaa waaqayyo na jijjiire namanis fuuldura dhaabadhee waaqayyoof galata isaa galchu na godhe ammallee galateeffadhaa galata naaf galcha waaqayyoof.